Ashama akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa nageenyi badhaadha. Hordoftoota keenya kabajamoo qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanne irraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Mata dureen qophii keenyaas biyyi qobii miti jetti. Eeyyeen egaa hordoftoota keenya kabajamoo haasawaa muummicha ministeeraa keenya guyyaa kaleessaa waltajjii bakka bu'oota uummataa wal geggeessaniin keessaa kan fudhatame biyyi qobii miti jetti. Eeyyeen egaa waa malee manni guyyaa hin aaruu akkuma jedhamu yaanni kun waa malee hin kaane. Bulchiinsa Dr. Abiyyi fi foolii Oromummaa magaalaa Finfinnee keessaa fi akka biyyaatti urgaa'aa jiruuf qaamonni tokko tokko kan aariin guutamanii fi kan goomiin laphee isaanii duuche baala taraa yookiin abbaa dabaree jedhanii yeroo itti isaan moraalii keenya tuquuf bakka adda addaatti dubbachaa oolan dhageenya. Yaaduma kana laalchisuun gaaffii bakka bu'oota uummataa keessaa ka'een Dr. Abiyyi yeroo deebii itti kennan biyyi uqubii miti kan dabareen bultu jechuun eegalanii waa'ee uummata Oromoo hedduu dubbachuun diinota uummata Oromootti gaarreeffataa oolan garaa isaanii kuteera. Uummanni Oromoo akka baala taraa jedhanii dubbatan osoo hin taane waan namaa olii argachuun isa haafuutii Oromoon waan isaaf malu hin argannee jedhan. Kanuma wal qabsiisuun dadhabinsaan guutamnee biyya bal'oo qabna, qabeenya namaa qabna, duudhaalee fi yeroo qabna. Biyyi uqubii miti kan dabareedhaan hoogganamtu. Biyyaaf dabareen hin ta'u wal gargaaruudha. Namoonni qumaara kana yaadan jiru. Pirezidaantiin mana murtii waliigalaa walumaa galatti namoota 4 keessaa tokko qofaa Oromoodha. Raawwachiistuu kamuu keessatti Oromoon iddoo caalmaa itti argate hin qabu. Ministeerota 22 keessaa 6 Oromoo 6 Amaara. Waajjira kamuu yoo deemne wanti taranyaa jechisiisu hin jiru. Uummata Tigraay uummata biyya kanaa keessaa harka 6 fi Oromoo wal qixxeessanii ilaaluun jira. Kun sirrii miti. Karaa kanaan hin guddannu kan jedhan Dr. Abiyyi muummicha ministeerummaa kootu hafa malee Oromoon faayidaa isaaf malu dhabuu hin qabu jechuun waa'ee uummata Oromoo haala kanaan dubbataniiru. Uummanni Oromoo haala mijataa keessa taa'ee osoo hin taane kan aadaa fi duudhaa isaa osoo hin gatiin kan asiin ga'ate bu'aa bayii hedduu keessa ba'uudhaanis jedhaniiru. Finfinnee keessatti jibbitoonni Oromoo garuu Itoophiyaa keessa jiraanna jedhanii namoonni amanan mana barumsaa keessatti Oromiffi faarfatame jechuun iyyu. Finfinnee keessa manneen barnootaa Giriik, manni barnootaa Liisee, manni barnoota afaan Faransaay, Xaaliyaanii, kan afaan Jarmanii jira. Intarnaashinaal Koomunitiin jira. Isaan kun martuu afaan isaaniin faarfatu. Maarree Finfinnee keessatti manneen barnootaa afaan Oromoo yoo afaan Oromoon faarfatan maal rakkoo qaba? Isa kana kan jibbu maal isaatu Itoophiyaadha kan jedhan muummichi ministeeraa keenya kabajamoo akka finxaaleeyyiin Oromoo Abiyyi nafxanyaadha jedhanii siyaasa mataa isaanii ittiin geggeeffatan osoo hin taane abbichuun haala namni kamuu amanuu hin dandeenyeen hambaa atseewwanis ta'ee fakkaattota isaanii likkii itti himee jira. Isa kanaaf immoo uummanni Oromoo gammachuu guddaan itti dhaga'ama jennee amanna. Uummanni keenya garraamii fi waan hunda obsaan waan darbuuf abbaa dabaree isa jechisiisuu hin qabu. Yeroo daldaltoonni siyaasaa finxaaleeyyiin Amaaraas Oromoos ta'ee juuntaa Dr. Abiyyi irratti duulaa turan Dr. Abiyyi obsa guddaa fi sagalee isaa gadi qabatee hojii misoomaa fi Itoophiyaa ceesisu hojjechaa ture. Har'a garuu oduun asaasamaa ture gaafa paarlaamaa irratti dho'u abbichuunis dhugaa jirtu itti cabsuun aantee saba isaaf qabu dubbateera. Dhugaa fi ulfi bulee mul'ata akkuma jedhamu finxaaleeyyiin Oromoo yeroo abbichuun waa'ee saba biraa dubbatu inni Oromoo miti diqaalaadha jedhanii miidiyaa adda addaa irratti arrabsaa oolan guyyaa kaleessaa garuu yeroo inni waa'ee saba isaa haala boonsaa ta'een paarlaamaa irratti dubbatu hantuuta baarree buute ta'anii callisanii jiru. Dr. Abiyyi sobdootaa fi hattoota kan dantaa uummataa hin qabne kan sobaan nu burjaajessaa oolan tokkoon isaanii qaaniin mataa isaanii gadi cabsee jira. Gadi cabsuu qofaa osoo hin taane finxaaleeyyiin kun gara fuulduraatti osoo hin jaalatiin filannoo waan hin qabneef yaada abbichuu akka deeggaran shakkii hin qabnu. Maalumaafuu haasawaan abbichuu kaleessaa akka uummata Oromoo gammachiise shakkii hin qabnu. Baddu baddi malee siree ija hin dhiqani. Akkuma jedhamu jarri waccuun hinuma wacci malee Finfinnees taatee Itoophiyaan foolii Oromummaa urgaa'u hin dhiiftuu jenna. Uummanni Oromoo waan namaa darbee hin tuqu. Aadaa fi safuu guddaa qaba. Sirna gadaan bula. Kan isaa namaaf qooduu hammachuu ilmoo Oromaa akka ilmoo isaatti guddifatee jiraachisuu malee kan rakkate hammatee bulchuu malee akka seenaa biyya kanaatti uummanni Oromoo miidhamuu malee saba biraa kamuu miidhee hin beeku. Kun immoo dhugaa hallamuu hin dandeenyedha. Kanaaf Oromoof diina ta'uurra fira ta'anii waliin jiraachuun barbaachisaadha jechuun yaada keenya har'aa goolabna. Hordoftoota keenya kabajamoo qophii keenya guyyaa har'aatti akka gammaddan abdii qabna. Hamma qophii biroon walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jechaa Kuyyuu Miidiyaa hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. በ22ቱ ሚኒስትሪ ኦሮሞ ሁለተኛ እንጂ አንድም ቦታ አንደኛ ቁጥር የለውም። አንድም ቦታ ይህ የተጣራ ፋክት ነው። ሄዳችሁ ሲቪል ሰርቪስ ከሰዓት ማየት ትችላላችሁ። በስልጣንም የለም በሰራተኛም የለም። እንኳን ትርፍ ሊወስድ የሚገባውን አላገኘም። ፋክቱ ይሄ ነው። የትን ቢሮ ብትገባ ቴሌም ግባ የትን ግባ ፋክቱ ይሄ ነው። ትግራይና ኦሮሞን እኩል አድርጎ ማየት አለ። እኛ ድሮ ትግራይ ላይ ቁጥር በዛ ያልነው 6% መሆን ሲገባችሁ 7 8 10 ሆናችሁ ብለን ነው።
እና አሁን ኦሮሞንም 6% አድርጎ የሚያስብ አለ። እንደዛ አይደለም። ኦሮሞ 35 ፕላስ ኦር ማይነስ ፐርሰንት ነው። በኢኮኖሚ ኮንትሪቢዩሽኑ፣ በሴኩሪቲ፣ በማንኛውም ኮንትሪቢዩሽኑ እሱ ነው። ያንን ድርሻውን አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ ሊነፍገው አይችልም። ይቀራል የአብይ ጠቅላይ ሚኒስትርነት እንጂ መብቱን መንፈግ አይችልም። አብይ መብቱ ነው። ኢኳሊ አማራም ወላይታም ጉራጌም እንደዚሁ ማለት ነው። ለምን? እቁብ ስላልሆነ